Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftotaaf kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu har'as gumii jarkaa bifa adda ta'e bifa bareedaatiin yookiin diizaayinii haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Turtii gaarii. Egaa diizaayiniin keenya kun bifa kana fakkaata, baay'ee tokko bareeda, diizaayinii haaraadha. Baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko illee salphaadha. Anamma kana kirrii adiidhaan dheetan isinitti agarsiisuuf qabadhee dhufeera. Haala kamiin akka jalqabnu isinitti agarsiisuudhaaf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa hojii keenyaaf kan barbaachisu kiroosheedhaaf kirriidha. Kirrii bifa kanaanii kanan dhee isinitti agarsiisu. Kirrii bifa kanaanii amma akka itti jalqabannu akkuma jalqaba sansalata jalqabnu irraa isinitti agarsiisa. Sana booda haala kana guduunfanna. Erga guduunfanne 1 2 3 ol dhahanna. Erga 3 ol dhahanne kirooshee keenya irra akkasumarree finnee bakka sila jalqabne keessa baafannaa jechaadha. Agartanii dudduuba irratti deebinee bakka sila jalqabne irratti akkas goonee walitti fidanna. Erga fidannee akkas yeroo lama keessa baafannaa 1 2. Erga akkas goone ammallee 1 2 3 dabal kirooshee 3 dhaanna. Sansalata 3 chaakofwan. Sana booda kirooshee keenya irra marannee ammallee finnee dudduuba deebinee bakka sii kana keessa akkas walakkaa baafannaa. Erga baafannee akkas harkisnaa yeroo lama wal keessaa baafanna. Agartanii sana booda 1 2 3 kirooshee korra maradhee fidee ammas akkasitti baafadha. Ammallee yeroo 3 1 2 3 ammallee kirooshee korra malee dudduubatti deebi'ee as keessa 1 wal harkifadha. Erga harkifadhee 1 2 yeroo lama keessa baafadha jechaadha. 1 2 3 4 haala kanaan meeqannaadha 13 dhaadha. Kanaaf itti guuteen walitti deebina. Egaa haala kanaan 13 dhaadheera suurii amma naga'ochaadha. Kanaaf amma kan akkas dhaadhee sansalata tokko akkas waliin dhaadha. Sana booda sii kana keessan baasee akkas godhee guduunfadha. Erga guduunfadhee 1 2 3 dhaadha. 3 akka dabal kirooshee tokkooti. Sana booda kanuma keessa dabal kirooshee 3 dhaadha. 1 2 3 sansalata kana wajjin afurnaata jechaadha. Erga haala kanaan dhaadhee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sansalata 9 erga ol dhaadhee amma akkamiin godha 1 2 kana irra tarkaanfadhee kun akkuma argitanii 1 2 kana irra tarkaanfadhee kan sadaffaa kana keessan bakka kana godhee haala kanaan dhaadhaa jechaadha. Kirooshee korratu malee fideen kana keessa galfadha. Sana booda sii kanaan qabsiifadha. Ammallee deebisee itoo sansalatan dhaheen itoo sansalatan dhaheen 6 keessa baafadha jechaadha. 2 3 4 5 6 6 haala kanaan argan jaadhee ammallee sansalata 9 1 2 4 5 6 9 dhaha. Erga 9 dhaadhee ammallee lama irra dabarfadhee 1 2 kana dabarfadhee
kan sadaffaa keessan fudhadhaa jechaadha. Amma akkamiin godha akka silaa gad ajjeesuu dhiisee double crochet 4 normaalii immoo fudhadhaa ol dheereessee jechaadha. 2 3 4 haala kanaan ammallee sagalinaa adda sansalata tokko 2 3 erga sagalaa ammallee lamarra tarkaanfadhee tokko 2 kan sadaffaa kana keessa double crochet 6 gad ajjeesee dhaadhaa jechaadha. bifa sii kana dhaadheen ammallee asitti dhaadha naanneessinsa. egaa haala kanaan zuurii guutee kan hin jira margan zuurii guutee double sansalata 3 dhaadhaa tokko 2 3 ergan akkas dhaadhee naanneeffadha. amma erga naanneeffadhe kamiin dhaachaadha kunoo bakka kana asii kana dhaadhaa jechaadha. sii lammataa kana sinitti mul'ata dheeyyaadha. sii lammataa kana dhaadhaa jechaadha. kanaafuu amma tokko erga akkasirra keessa sitta furdhaadhee bukkee kana keessa laman dabaladha double crochet laman dabaladha. agartanii double crochet lama siin gaafa dabaladhu dizaayinii wayinuu fuuma sana booda tokko 2 3 sansalata 9 dhaannaa jechaadha. erga sansalata 9 dhaadhee fidee amma bakka sila 6 gadi qabeen keessa asiin tokko bukkeedhaan tokko hidhisee walakkaa kana keessa 4 dhaadhaa jechaadha. haala kanaan dhaadha. haala kanaan 4 dhaadha. sana booda tokko 2 3 9 sansalata 9 dhaadha. erga sansalata 9 dhaadhee crochet korra maree amma bakka kana immoo double crochet 4 normaalii waan dhaadheef bukkee kana walakkaa kana keessa 2 dhaadha. double crochet 2 dhaadha jechaadha. tuu gadeen gabaabsiin 2 sana booda irra keessa kana tokko dhaadha jechaadha. bakka silaa furdhee dabarfadhee irra keessa isaatti akkuma sana 4 dhaadha. haala kanaan meeqa nuute 8 nuuf ta'ee jira jechaadha. 2 bukkeedhaan dabalannee 4 walakkaadhaa qabnaa 8. gartanii erga akkas ta'ee amma sansalata 9 sansalata 9 erga dhaadhee crochet korratu marii fidee ammallee isii kana sila gadi qabee 6 waan dhaadheeru irra keessa isii kana amma immoo 4 dhaadhaa jechaadha. sababni isaas isii kana hirrisaa jirra asumatti crochet keenya irratti mariin gadi qabnee haala kanaan sana booda sansalata 9 ammallee 9 erga dhaannee finnee amma isii kana bakka duwwaa kana keessa double crochet 2 dhaanna. erga 2 dhaannee irra keessa kana silaa 4 dhaannee qabnu keessa tokko dhaannaa jechaadha. kun dhumarra waan ta'eef yookiin daarii roga isaarra waan ta'eef gama tokkoon qofa dabalannaa jechaadha. isa walakkaa qofa karaa lachaniin dabalachuu dandeenya. agartanii haala kanaan zuurii guuttannee jechaadha. tolee erga amma akkas godhannee sansalata 3 dhaannee naanneeffanna. erga naanneeffannee hojii keenya akkuma silaa daarii kana akkuma silaatti dhahanna jijjiiraman qabu.
erga kana dhaannee kana godhannee kaanee sansalata 9 dhaannaa. Sansalata 9 booda amma kirooshee keenya irratti tummarin sila dabal kirooshee asirratti 4 gadi qabne waan dhaanneef amma immoo 2 dhaannaa jechaadha. Dhiifama tokko walakkaa kana keessa dhaanna. 4 dhaanee kaanee tokko walakkaa kana keessa dhaanna. Sana booda sansalata 9 4 5 6 7 8 9 erga dhaannee finnee amma kirooshee keenyatti marree kana keessa dabal kirooshee 2 wal dhaanna. Erga dabal kirooshee dhaannee ammasii kana keessa guutuusii tokko tokko dhaannaa jechaadha. Amma finnee as geenyee dabal kirooshee 2 haala kanaan dabalannutti asirra tokko tokko dhaannaa jechaadha. Haala kanaan erga akkasitti naadhee gama lachanuutiin iyyuu dabaladhee haala kanaan ergannee sansalata 9 dhaannaa. Ammallee erga sansalata 9 naadhee amma isii kanarra 4 dhaadheen qabu kana keessa walakkaa kanarra tokko naadhaa jechaadha. Agartanii sana booda sansalata 9 erga naadhee kirooshee koora erga maree bakka kana amma dabal kirooshee 2 dabaladhaa jechaadha. Agartanii dabal kirooshee 2 dabaladha. Sana booda isii kanarra tokko tokko deemadha. Haala kanaan tokko tokko irra deddeema. Akkasitti erga dhumarra ga'ee 1 2 3 dheetan ofirraan deebi'a. Amma asirratti asirra akkuma sanarratti tokko tokko kana keessa naadhaa jechaadha. Bifuma silaatiif tokko tokko siin naadhee isii kana keessa dabal kirooshee 2 dabala. Ergan kana haala kanaan naadhee amma sansalata 9 isii kana waan xumurreerruuf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sansalata 9 ergannee kirooshee koora maree isii kana tokkoon xumuree waan hin jiruuf irra tarkaanfadhee bakka kanaan dhahadhaa jechaadha. Isii kanarra tokkoon xumureera irra keessatti wanta dha'u hin jiru. Kanaaf sansalata 9 kanan dhee haala kanaan sansalata 9 kanan dhee kirooshee koora akkas maree fideen kana keessa dhahadha. Dabal kirooshee 2 sana booda kana keessa 1 2 3 4 haala kanaan meeqa dhaadheera 6 jechaadha. Ergan 6 dhaadhee 1 2 3 sansalata 4 dhaadheen 1 2 3 kana keessa dabarfadhee kan arfeessaa kana keessa dhaadhaa jechaadha. 4 irra tarkaanfadhee 1 2 3 irra tarkaanfadhee kan afuraffaa keessa dhahadhaa jechaadha. Ammallee asiin dabal kirooshee 4 irra keessa kanaatti dhaadhaa. Haala kanaan dabal kirooshee 2 kunoo bakkee kanaan hin dabaladha. Erga haala kana godhee kunoo bifa kanaan nuuf ta'a jechaadha. Kana jechuun kunoo isa kana dhaataa irraa amma isa kana dhaataa jirra jechaadha. Sanatti mul'ata dheeyyaadha. Dizaayinii isii kana dhaanne. Erga dhaanne ammallee 1 2 3 9 sana booda erga 9 dhaanne kirooshee keenya irraa marree isii kanarra tarkaanfannee bakka kana dabal kirooshee 2 dhaanna.
agartanii sana booda kanarra tokko tokko irra guuttannaa jechaadha. kun haala kanaan dizaayinii barbaannu dhaataadha. dizaayinii barbaannu nuu dhufaa jira jechaadha. amma erga kana siin zooriin guutee sansalata 3 dheeyyannaanneeffadha. sana booda bakka kana double crochet 4 naadha. agartanii haala kanaan 4 naadhee jechaadha. sansalata kana wajjin 4 nuuf ta'a. sana booda 1 2 9 sansalata 9 erga naadhee bakka kana akkuma sii jalqaba dhaanne kanarra as keessa dhaanna. agartanii meeqa dhaanna 6 as keessa dhaanna jechaadha. crochet keenya irratti umariin 6 dhaanna as keessa. haala kanaan kana jechuun kunoo sii kanaadha. sii kana akka haala sii kanaatiin dhaatarra jechaadha. 6 okay. erga dhaanne amma erga akkas dhaanne ammallee sansalata 9 dhaanna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 erga 9 dhaanne amma kanarra tarkaanfannee guutuu isaa kanarra tarkaanfannee bakka kana keessa double crochet 4 dhaanna. lama 3 erga kana goone ammallee sansalata 9 dhaanna. 9 erga dhaanne ammallee bifuma sana silaatiin isii kana keessa 6 dhaanna jechaadha. 6 haala kanaan dhaanna. haala kanaan erga dhaanne sana booda sansalata 9 dhaanna. sagal erga dhaanne amma finnee keessa dhaanna 1 2 3 4 kunoo bakka kana keessa dhaanna. tokko 2 4 haala kanaan dizaayiniin bifa nuuf ta'aa jira jechaadha. ammallee double crochet 3 dhaanne naanneeffanna. sana booda kana keessa dhaanna. amma haaluma silatti dhaataa turreen dhaanna jechaadha. bifa jalqaban sanitti agarsiise zuurii lammata dhaanneerra. asiin 2 dabalanna. sana booda sansalata 9 erga dhaanne as keessa sila 6 dhaanne qabnu amma meeqan dhaanna 4 dhaanna. 4 haala kanaan dhaanna jechaadha. agartanii ammallee sansalata 9 dhaanna. 1 2 3 9 amma sii kana bukkee kanaan 2 bukkee kanaan 2 dhaanna jechaadha. dabalanna waan ta'eef amma dizaayiniin kun marsaa zuurii lammaffaadha. zuurii tokkoffaa akkuma sanatti agarsiiseen amma zuurii lammaffaan dhahaa jira jechaadha. jijjiirama wayiin qabu akkuma jalqaban sanatti agarsiiseen
amma abaaboo lammataa dha'uudha. Egaa halluma kanaan erga fidee zuurii guutee asiin akkas naanneeffadha. Sana booda ammallee isii kanarraa akkuma silaatiin dhaannaa. Inshallah videoon kun isiniif gala jedhanii yaada. Yoo isinii galuu didillee koomentii natti himaa. Dharraa isiniin deebi'aa. Dogongora hin qabullee koomentii dhumaan natti himaa. Nan qajeelfadha. Haala kanaan sana booda sansalata 9 erga sansalata 9 dhaadhee fidee bakka na furdhaadhee darbe keessa tokkoon na hadhaa jechaadha. Akkasitti xumurra. Erga 9 dhaannee ammallee isii kana bukkee lachaniin double crochet 2 dabalanna. Haala kanaan asiin 2 irra keessa kan akkuma jirtu tokko dhahannaa jechaadha. Egaa hordoftoota tokko gumina jarkaa keenya bifa kana fakkaata. Kunoo dizaayiniin isaa baay'ee tokko bareeda. Isin yeroo dhaattanuu hanga feetan dhaachuu dandeessu. Sireedhaafis soofaa, biffee, shiinii waan feetaniif dhaachuu dandeessu. Gaafa guddifnee dhaannu dizaayiniin tokkoon dheesanitti agarsiise kun 2-3 gaafa ta'u bukkeedhaan baay'ee tokko bareeda jechaadha. Kun ani isinitti agarsiisuuf waan ta'eef biceessitan dha'ee kun dizaayinii kana abaaboo tokkoon isinii dha'ee garuu abaaboon kun haala kanaan asitti illee bukkeetti yoo dhaanne guddifannee dhaanne baay'ee tokko bareeda. Isinitti tola jedheetti yaada. Hundi keessanuu akka kanarraa barattanii mana keessanitti miidhagfattan abdiin qaba. Videoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessa. Dogongora qabullee koomentii na gaafadha. Ani kana hanguma asitti qabadheen isiniif gala jedhanii yaada. Egaa yoo isiniif galuu didillee koomentii na gaafadha. Ani irra deebi'ee isinitti nan agarsiisa. Dogongora qabullee koomentii dhumaan natti himaa kan qajeelfadhuutu isiniin jedha. Kanaan har'aatti na waliin turtan galatooma isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti turtii gaarii.